Adoo sembertum mootummaan naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa Xaaliyaanii irraa gara Itoophiyaa akka deebi'amuuf mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad iyyata mootummaa Xaaliyaaniitti galfatuun dhagahameeti jira. Mootummaan Xaaliyaanii iyyata kana ni kuffise moo ni milkeesseef kan jedhu akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Kanumaan wal qabatee amma dura muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiif hawaasni gaafii kana dhiyeesseeti ture. Amma dura caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganu kan gara gadiim jiru rakkoo heddummaataa waan jiruuf Lammaan dhufee haa tasgabbeessuuf yookaan akka sirreessuuf jedhanii Dr. Abiy Ahmad gaafataniiti turani. Dr. Abiy Ahmad illeen akkas jechuun deebiseef Lammaan sammuu isaa keessatti xannachi waan argameef lubbuun jiraachuun isaatu hedduu nama yaachisa. Kanaafuu qaama tokkollee sirreessuu hin danda'u jechuun deebiseetiif ture. Xannachi sammuu Lammaa Magarsaa keessatti argame keessaa bade moo keessaa cite moo doktoraatu keessaa fuudhe moo eessa keessaa dhaqe kan jedhu gaafii namoota hundaati. Deebiin isaa akkanam Lammaa Magarsaa xannacha biraa keessatti argame osoo hin taane xannacha Oromummaa ta'uun isaa shakkii namoota hundaatiin bal'inaan isiniin geenya. Kanumaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa tibbana immoo Lammaan caasaa Oromiyaa keessa narratti ijaaree aangoo irraa na kuffisuu mala jedhee waan yaadeef mootummaa Xaaliyaaniitti iyyata galfateeti jira. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media kunneen hangafoota oduutiin kan hanga ammaatti dhageessan bal'ina isaa kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga dhuma sagantaa keenyatti like, share, subscribe gochuun nu faana bu'aa. Yaada keessan komentii jalatti nuuf qooduu hin dagatinaadha. Oduu keenya jalqabaatiin pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa biyya Xaaliyaan irraa gara Itoophiyaa tattamaan akka deebi'uuf mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseeti jira. Akkuma yaadatamu amma dura caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganu kan gara gadii jiru rakkoon heddummaataa waan jiruuf Lammaan dhufee haa sirreessu jedhanii Abiyyi gaafataniiti turani. Gaafas deebiin Abiyyi akkana ture. Lammaan sammuu isaa keessatti xannachi waan argameef lubbuun hedduu turuu hin danda'u. Lubbuun jiraachuun isaatu shakkii waan ta'eef qaama kamiyyuu caasaa kamiyyuu sirreessuu hin danda'u jechuunis deebiseeti ture. Tibbana immoo Lammaan caasaa Oromiyaa keessa narratti ijaaree aangorraa na kaasuuf hojjetaa jira jechuudhaan himateeti jira. Biyya yeroo ammaa jiraatu Xaaliyaan irraa qabamee akka kennamuufis mootummaa Xaaliyaanitti iyyata galfateeti jira mootummaan Itoophiyaati. Mootummaan Xaaliyaanii kanumaan wal qabatee ergaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmaditti erge kana kuffisuudhaan Lammaa dabarsee akka hin kennine addeesseeti jira. Dubbiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fuula miidiyaa uwwisuudhaan hayyootaa fi akkasumallee rogeeyyiin miidiyaa hundumtuu ajandaa yeroo kanaa godhatanii kan irraa dubbatamaa jiru keessaa isa tokkodha. Biyyi keenya biyyi Itoophiyaa biyya hayyuu nyaatuuf beekaa ofii beekatti beektee hin guddifanne ta'uun ishee ragaan kana caalu waan hin jirre fakkaata. Yeroo hundumaayyuu hayyuun sabaan Oromoo taheef beekan sabaan Oromoo taheef umrii akka hin dheeranne dhalootarraa dhalootatti daddarbaa kan dhufe har'allee nu dhaqqabeeti jira. Obbo Lammaa Magarsaa nama quuqama sabaa qabuuf aantummaa sabaa nama qabuuf cichoominaa fi kutannoon rakkoo sabni keessa jiru hundaayyuu jabeessee ofirra kaayee amaanaa sabaa nama baadhataa jiruudha. Kanumaan wal qabatee obbo Lammaa Magarsaa hanga ammaatti hayyoonni Oromoo fi beektonni Oromollee maqaa isaa waan gaariin nama kaafamu keessaa isa tokkodha. Nama saba ufiitiif cichoominaan hojjetu keessaa obbo Lammaa Magarsaa nama tokko jedhaniiti jiru. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad eebba kitaaba hin gaabbuu irratti obbo Lammaa Magarsaa haala ajaa'ibsiifataa fi haala nama dinqisiisuun dubbateeti jira. Lammaa Magarsaa akka nama goota ta'eef akka nama saba ofii jaallatu akkasumallee akka cichoominaan rakkoo saba ofii rakkoo ofii caalaa isa yaaddessu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad eeroon isaa ni yaadata.
yaadatamaa. Kanumaan wal qabatee muummichi ministeera amma duram sammuu Lammaa Magarsaa keessatti xannachatu argamee lubbuun turuun isaatu nama yaaddessa jechuun dubbatuun isaanii yaadatamaa. Kanumaan wal qabatee uummanni hanga amma Lammaan Magarsaa yoom du'a jedhanii eegaa turanii garuu Lammaan hanga har'aa ni jira. Sammuu Lammaa Magarsaa keessatti xannachi dhukkubaa argamee osoo hin taanem dubbiin akkas tureem. Lammaan Magarsaa xannachi sammuu isaa keessatti argameem xannacha tokkummaa fi jaalalam, xannacha sabummaa, xannacha oromummaa fi xannacha eenyummaati. Akkasumallee nama rakkoo saba ofiim rakkoo ofii dura dabarsee ilaaluudha Lammaanim. Akkasumallee nama saba ofiitiif cichoominaan hojjetu ta'uun eega baramee maqaan isaam maqaa xannacha dhukkuba sammuu jechuun kan itti moggaafame tureem. Keessa beektonni akkas jechuun falaasama isaanii falaasaniiti jiru. Daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media oduuf odeessaalee keenya guyyaa guyyaa argatuuf fuula YouTube Oxygen Media subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf like share waliif godhuu hin dagatinaa. Affeerraa kennaa. Yaada keessan sanduuqa komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Sagantaan keenya kanarraa asuma irratti goolabama. Sagantaa birootiin hamma walitti deebinutti horaa bulaa Liibanaa.